या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشا معركة فوني خن تبرات سخن داود شاجرتان بك مجرتك سلام تنتيا تنجرلات تنخبيات نوني رخاتي سناجي سويت أسمانو تقومي حاسو جارة أبا كده حاسو مياو حاسو جارة حاسو خبجة حاسو قوت خينيا كنا هذا جيفنو نوجين ترتجاري سينجنا نوجين هردفا مو هذا الدروما الدليل يعني كان كيف يجرو بعدي جحفة كل تربة يحتمي لما تجلك أكيد لانجا خانة قد سمالي رينا كل لما جحتمي سجلتي بعدي كل لما فايتي كل لما جحتمي سجلتي أدب السما ورمو جتا لفخين أكيد بعدي أبريلسي تركا تربة مي أفرد الحادي دورا بابا جتا أو أقولنا عبرو بعدها akkasiga asmaanu hashama jenne jira hundi khaysan waritan jarra keeku barbaadan waritan gartee miti jarra gartee miti media tiktok irraan gartee miti tiktok follow tu guddifachuuf yaatan hundi khaysan gartee miti video tana dhageeffadhaati akka jarraan goota harargee qofa osoo hin ta'in goota oromoo guutu akka ta'e isiniif galuu qaba gartee miti ummanni gartee miti nuti harargee miti finjuu ummanni mataan qabne ummanni mataan sammuun hijaanne ummanni gartee miti mataan hin daleene dhageeffadha isinin jenna asmaanu video jaaratana share copying godhaati wal biraan gaggaa isinin jenna nufaana tura bagoricha naannoo hardiin araddaa cobii bakka jaalitti namaga beetaa jedhakitti waaqatti ibsanii shingaasaa anilli silaa uummata irraa walitti dhufatee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guuratu godhanii samboodaan baatii Septeembar 5/74 tokko dhibba tokko lola guddaatu haroora abaadorii yeroo bakka jedhu haroora abaadorii nama dhibbaa fi digdamii ol amaara irraa dhiyeessanii obboos gaamminaa alaatii jedhan qabdee lama faatoo mi'a duraan gargaarsa argatan. Mee video tana dhageeffattanii haasoo isaa mi'aawaa haasoo isaa khagorsaa haasoo isaa gartee waamee qarqafatan kana namni sagalee jaarraa dhagee akkamitti gartee miti hojii isaa rukunteen sagaluma isaatu dhagee kabajaa qabaachuu fi kabajaarraadhaaf akkasi nama kana jechuun jaarraa jechuun nama osoo gartee miti jiraa isaa osoo hin ta'in du'a isaa nama dheessanii jaarraa abbaa gadaa jechuun video tana asumaanuu diina keenya diina hargeef taangaa ummanni nuti carcare jiru ummanni sammuun ijaanne ummanni iftuudha kun haadha jiru sanumaafuu asin jaarraan kana oromoo guutuuti malee hargee qofaa miti gurraa isin baatu akkasigaa namni osoo gartee miti jaarraa waa'ee isaa hin beekne ummanni diqaalaan ummanni waan bakka irraa dhalateef hin beekne akkumatti waan harkee dubbatee waan harkee alboo hin qabu ummata albaati if gorsuu qabdan ummata diqaala abbaa keessanuu hin beektan ummata gartee haadha malee abbaa keessanuu hin beektan isin ummanni iftuu isin jokoon ummanni iftuu kudhanii kun akkasi sanumaafuu video tana asumaanuu like share copying godhaati subscribe godhaa isin jaa video akkana dile qabadee isiniif waan hin dhufuuf naa wajjin turtii gaarii amma asuma irra dhaabnu waan ta'eef assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh garuu xiqqoo naa jedhan chaalaaloo dhumarratti jaarraa. Ana naqee nuti warri dura bahanii hidhamnee hoo isaan nu booda bahaniiti 93 biyya seenanii 74 dhuffaasa marree hojjeetti jala banan jechuudha. Lolli guddaan jaarraa jechuun nama gartee miti Somaaleen harargeedha baaleedhaan arsiidhaan akkanatti gartee miti meeshaa isin gargaarra akkasumatti meeshaa isin gargaarra isin kare keenyaas galaa jeeni jaarraan iddaan biyyattii gartee miti amaarinis diina khiyyaa isinis diina khiyyaa jeeni gartee miti kara tokko bakka biyyisaa gurgurise ummanni cinaan tokko kara Somaaliyaa achi gore eegasi jaarraan akka isaan qabu deeman agaree jalaa baafati akkasumatti biyyisaa tana jaarraan gartee miti ol kaasee jechuudha. Sanumaafuu namni jaarraa qeeyxan akka if qusattan uummata mataa hin yaadne.